Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee yeroo darbee dhimma paaspoortii irratti odeeffannoo jiru isiniif qopheessee jennaan namoonni hedduun keessan keessumaa naannoo Saawud Arabiyaa Dubaay jirtan gaaffiiwwan garaagaraa gaafattanii jirtu. Gaaffiiwwan kanneeniif immoo deebii kan ta'u peejii Saawud Arabiyaa koomunitii jedhu jala liivii seenamee deebii kenname baay'ee isin gargaara jedhee waan yaadeef gaaffiiwwan kanneen akka paaspoortii bifa kamiin haaressuu dandeenya? Karaa onlaayinii gatiin isaa meeqaa? Karaa ejensii meeqaa? Karaa immigireeshinii immoo meeqaa? Paaspoortii haaraa bifa kamiin baasuun ni danda'ama? Fi kanneen kana fakkaataniif deebii kan isiniif ta'u qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti deebii kana waliin tura. Ana waliin asumaan nagaati. Dhimma ani dhufee yoo deeme jechuudha dhimma paaspoortii wal qabateeti onlaayiniin haala kamiin haaromsamaa kan jedhu namoonni baay'een hubannoo isaan qaban xiqqoo rakkisaadha. Sanii fi doon barbaadin gara liivii dhufe jechuudha sanuma namoonni baay'eetu bilbilaa ture. Almuhim san dura faayidaa paaspoortii maal nu fayyada isa jedhu hundi keessanuu ni beektu. Paaspoortiin eenyummaa nama tokkooti. Eenyummaa yookiin lammummaa Itoophiyaa ta'uu kenna kan ittiin addaan bahu paaspoortiidha kalaas. Paaspoortiin yeroo keenya iddoo keenya jirrutti jechuudha murteessaadha. Paaspoortii qabachuun eenyummaa keenya jechuudha. Eenyummaa keenya lammummaa keenya kan ittiin ibsu murteessaadha. Fakkeenyaaf biyya tokko gara biyyaatti deemuuf paaspoortii nama barbaachisaa jechuudha. Keessattuu immoo namoota biyya Saawud Arabiyaa jirru kana paaspoortiin maaliif nu fayyada maali faayidaan isaa jedhan gaafii baay'ee kaasantu jira. Inni gabaabaa fakkeenyaaf namni tokko gara biyyaa galuu yoo barbaadeyyuu karaa kamiitiin gala? Paaspoortii yoo qabaatiin karaa liisippaasitiin gala. Paaspoortii yoo qabaatee sa'aatima barbaadetti tikkeettii ofii muratee basmaa godheetiin jechuudha gara biyyaa galuu ni danda'a tokko jedha. Inni lammaffaa yeroo gara biyyaa galan jechuudha meeshaa qaban meeshaa ofii jechuudha qaraxa natsaan ala jechuudha even konkolaatayyuu dabalatee meeshaawwan adda addaa jechuudha paaspoortii qabaannaan gara biyyaa qaraxa natsaan ala galchuu ni danda'ama jechuudha karaa paaspoortiitiin karaa paaspoortii yoo qabaatan jechuudha karaa imbaasiitiin jechuudha. Sani inni biraa immoo masalan gara biyyaa adda addaa karaa onlaayiniitiin jechuudha carraawwan adda addaa argamuu malan. Paaspoortiin jechuudha biyya tokkorraa gara biyyaa fakkeenyaaf namoonni baay'ee gara Masrii asiin ka deemantu jira jechuudha. Paaspoortii qabaannan jechuudha biyya tokkorraa biyya biraa deemuu sani jechuudha. Inni biraa immoo inni murteessaa ka ta'e keessattuu biyya Saawud Arabiyaa jechuudha. Carraan akka fakkeenyaaf Dubaay argame sun jechuudha namoota seera qabeessan hin taane tokko gara seera qabeessummaatti fiduuf mootummaan already irratti hojjetaa jira akka Saawud Arabiyaallee jechuudha akka odeeffannoo qabutti. Akkuma Dubaay san iddoo milkaa'ee nama paaspoortii qabu jechuudha. Kan jalqaba itti fayyadamu jechuudha nama paaspoortii qabu. Kanaafuu carraan akkasii argamuu mala maybe gaafsan nama paaspoortii harkaa qabutu carraawwan kana itti fayyadamaa jechuudha. Kanaaf yeroo barbaree maxxaa sarganya maxxaa barbaree qaxxisuu doon ta'e of qophaa'anii homaa badooma paaspoortii qabachuun faayidaa guddaa qaba malee even biyya kanarraa yoo galanii biyya biraa deemuufu liisipaasiin garuu paaspoortiin yoo galan kafaltiin isaanillee laman kafalan jechuudha. Asittillee liisipaasiif paaspoortii biyya baafachuullee paaspoortii masanii gara biyya biraallee deemuu hin danda'a. Faayidaan isaa already guddaadhaan gabaabseetumaan isinii ibsuu fi waan isinii ibsuu barbaadu inni guddaan waa'ee onlaayiniiti. Onlaayinii paaspoortii akkamitti ni dhaaba konkolaataa. Okay. Kanaafuu ta'ee paaspoortiin onlaayinii maal jechuudha namoota keenya baay'ee waan haaraa itti ta'e jechuudha. Akka fakkeenya biyyoota guguddatan even Dubaayin dabalatee akka Ameerikaa dabalatee tajaajila paaspoortii onlaayinii ni kennama. Onlaayinii ka kennamu garuu maayini namoota heeyyama qaban qofa. Heeyyama immoo mootummaa Itoophiyaa immigireeshinii Itoophiyaa irraa fudhatanii bakka bu'uuma riskii guddaa qaba jechuudha. Paaspoortii jechuun akka manu kijiba namni hin baasa forjii dibbaayaa waan akkasii jedhamu miti.
riiskii nama mootummaan itti gaafatamummaa fudhatee jechuudha hayyama ejentiin kaba'u jechuudha. Ejentiin kan hojjetamu jedhu paaspoortiin already karaa lamaan kan beekamaa hojjetamu. Tokkoffaa nama biyya keessa jiru immigireeshinii dhaqee basmaa godhee jechuudha. Ka haarawaa basmaa godhee haala saniin qaxaroo eeggatee guyyaa qaxaroo isaa san deemee fudhata. Ka jalaa badallee haaluma saniin deemee fudhata. Garuu namoota biyya alaa jiranoo haala kamiini? Namoota biyya alaa jiran wanti isin jala saraftanii beekuu qabdan jechuudha. Sagaleen kiyyan dhagahamaami? Sagaleen kiyyan dhagahamaa? Waan isin beekuu qabdan paaspoortiin haarawaa nama faayilii tokko hin qabne yookiin nama kanaan dura paaspoortii homaa hin qabne nama biyya alaa jiru karaa onlaayiniitiin hin danda'amu. Amma bilbila maaliif cuftanii yeroo jedhamaa ture yeroo baay'ee argaa ture. Irra caalaan namoonni bilbilame wanta beeksisa saniin ala ta'e jechuudha ka bilbilaniif. Paaspoortiin haarawaa hagga silaa mootummaan hin hayyamne jechuudha keessattuu karaa onlaayiniitiin. Akkuma jedhe paaspoortii haarawaa namni baafachuu barbaadu mootummaa Itoophiyaa biyya galee jechuudha biyyatti danda'ama. Inni lammaffaa paaspoortiin karaa kamiin baya karaa imbaasiitiin jechuudha. Imbaasii biyya keessa jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf nu Saawudii jirra. Paaspoortii bara isin jala badee haaromsuu haa ta'u tajaajila kana eessaa argattanii qoonsilaa Jiddaa yookiin immoo imbaasii Riyaad jechuudha. Karaa lamanii jechuudha. Ka paaspoortii hojjetamaa ture hagammaa ka beekamaa ta'e. Karaa biyyaa immigireeshinii dhaquudhaan lammaffaa imbaasii yookiin qoonsilaani jechuudha. Inni sadaffaa immoo inni amma keessattuu Saawud Arabiyaa haarawa ta'ee uummata keenya burjaajessaa jiru karaa onlaayinii ka jedhamu san jechuudha. Akkas jechuudha. Gabaabumatti paaspoortiin ka beekamu karaa lamaatiin baya paaspoortii ka argachuudhaan. Tokkoffaa biyya keessa karaa immigireeshiniitiin jechuudha. Lammaffaa nama biyya alaa jiru imbaasii yookiin qoonsilaa qaamaan dhaqee sun immoo haarawa edoon ta'in nama jalaa bade yookiin haaromsuu hoo barbaade yookiin daa'immaniif baasuu hoo barbaade. Amma ka sadaffaa ka amma mootummaan keenya jechuudha. Mootummaan badhaadhinaa waan hundaa mijeessaa jira. Haala mijeessaa jira. Maybe akka gara fuulduraa jedhamu paaspoortii manatti hin kennama akkuma jedhamu san haalota mijeessaa jira. Waan hundaa zamanaawii godhaa jira. Hammayyeessaa jira jechuudha. Kun hammayyummaadha waan biraati miti. Onlaayinii kijiba manaami hammayyummaa mootummaan hayyame. Ka onlaayinii inni sadaffaa. Onlaayinii kana immoo akka Saawud Arabiyaatitti Dubaay fakkeenyaaf namooti baay'een jiranii onlaayinii ka hojjetu. Hayyama ka qabu akka Dubaayitti illee karaa onlaayinii nama tokko. Garuu namni biraa maal godha ka beeksisa hojjetu nama sanitti fida jechuudha. Akka Saawud Arabiyaatitti ka hayyama immigireeshinii Itoophiyaarraa mootummaa Itoophiyaarraa ka qabu ka beekamtii qoonsilaa fi ka beekamtii imbaasii biyya kanaa al'aalaa ijant ka jedhu jechuudha ka amma nu wajjin hojjennu. Bakka bu'ummaan kuni maaliif yeroo baay'ee peejii kanarratti ani wantoota rakkoo ta'an furmaata haga danda'ame kennu anillee waan sanarratti qooda fudhachuu yaalaa ture. Dhimma paaspoortii kana gaafii namoota baay'ee ture. Even namoota jalaa bade jechuudha. Deemanii karaa kana deemanii baafachuun itti ulfaataa, haaromsaaf itti ulfaataa. Karaa onlaayinii kana carraaqii guddaa godhaa turre. Kanumaaf hayyama itti baasnee hayyama jechuudha. Itti baafnee mootummaa Itoophiyaa immigireeshinii fi qoonsilaaf ejentii biyya kanarraa hayyama ka qabu jechuudha. Kanaafi kana kama al'aalaa ejentii isin jedhu kana jechuudha. Anaafi abbaa peejii kanaafi mucaa Abdusalaam jedhu jechuudha. Isa hayyama kana itti laphee dhoofneetiin haasofne jechuudha. Waan dhugaa ta'e. Namni tokko karaa onlaayinii hojjetuu hin danda'u. Biyya kanatti jechuudha. Namoonni amma fakkeenyaaf amma isiniif gadhiifne malee sammuu duraa tokko nu keessan hojjetamaa ture. Namoonni afaan Amaariffaa yookiin saba biraa ta'antu maal godhaa isinirraa fidanii numatti fidaa turan. Isinirraa fidani. Garuu manni keenya immoo gaafa afaan keenyaan itti baanee afaan keenyaan Oromummaa ta'uu beekan shakkii keessa seenanii beeytanii. Paaspoortii jechuun waan riiskii guddaa qabu. Edoo paaspoortii nu hin baafna yookiin peejii kanarratti miti. Akkuma dhuunfatu irratti gadhiifame guyyaa tokko biyya kana keessa buluu hin dandeettan. Qoonsila jira immigireeshinii jira. Paaspoortii jechuun waan riiskii qabu. Waan mootummaan qofti kennuu danda'u akkamiin dhuunfaa jedhee qabamuu dandeenya. Kanaafuu maaliif hayyama waan ta'eef mootummaan ofii hayyamee onlaayiniitiin hojjedhaa jedhee kaampaanii biyya kanaa fi ka biyyaa waliif fidame piroosesiin isaa guddaa saniif hayyama kana ka qabu al'aalaa ejent ka jedhamu qofa. Kanammoo abbaa peejii kanaa fi Abdusalaam ka jedhu nama lamaan ta'anii banne.
ejentii paaspoortii haaromsuu fi kan bade baasuu jechuudha. Kanaaf tajaajila kana kennama. Tajaajilli kun kamaali ka imbaasiiti maaltu adda isa godhaa isa jedhu irratti booda irratti isinii ibsa. Amma tajaajilli paaspoortii kanaan wal qabatee amma isin kennitan yookiin ala ejentiin kennu maalinni isin jala sarartanii ka beekuu qabdan Saudi Arabiyaa keessatti hayyama seera qabeessa mootummaa Itoophiyaa fi konsulaa fi ejentii imbaasii Saudi Arabiyaa kan qabu ala ejentii kabira baasullee danda'u yoo ta'ellee isinirraa fuudhee nutti fida. Akkas ta'u hojjetaa turan uummanni afaan biraa jechuudha. Keedama kalee amma namoota at least nama 500 oltu dawwale sanii bilbilallee cuune namni za'aa jodalee ta'a jechuudha. Maal jedharree yeroo kana bakka namni kenna waa Oromoo waa hojjete yoo ni jedhi shakkii keessa seenuu hin kijibanii maalii ta'anii kuni gabayaa bilisaati. Gabayaa egaa hayyama kenne mootummaan gabayaa bilisaati. Fakkeenya tokko isinii fuudha. Amma yeroo ammaa kana jechuudha. Doolaalli Itoophiyaatti doolaalli tokko birrii 1 baankitti bilaakitti yoo deemtan 120 akkana. Fedhii keessanii jechuudha. Mootummaa maal godhee filannoo isinii dhiyeessee jira. Yoo barbaadan asii fudhachuu hin dandeettan yoo barbaadan asii fudhachuu hin dandeettan. Kun karaa online illee akkas. Naalbaata gatii wal qabatee gatiin hin guddatee ka jedhamu gatiin ka awwala jirur ammallee mootummaan dabaluu hin beektan. Biyya keessaa fi biyya alaa tokko miti kafaltiin. Dur meeqa ture biyya kanatti jechuun paaspoortii nama jalaa bade biyyatti hagam dabalame kana hin beektan. Paaspoortii nama jalaa bade karaa onlaayiniitiin jechuun mootummaa qofti yeroo amma foormii keessan guutame at least paaspoortii maaf qofa jechuudha nama jalaa bade kafaltii biraa hafu doolaara 550 karaa onlaayiniitiin. Karaa imbaasiitiin immoo karaa imbaasiitiin amma haaroo bahe haaroo kalee gadhiifame imbaasii jechuudha doolaara 450 garaagarummaa isaa laala. Karaa onlaayiniitiin doolaara 550 karaa imbaasiitiin immoo doolaara 450. Kana amma reef ka gadhiifame peejii wanni keessa galtanii maaliif guddate kana waan mootummaan baase. Lammata yeroo namoonni keenya caalaa paaspoortii yogguu qaban jechuun waraqaan qabanii lakkoofsa hin qabanii maqaa ofii qofa beekan. Suni haala itti ba'u piroosesii qaba. Lammaffaa komishiina. Ejentiin kun komishiina hojjete jechuudha. Komishiina at least reyaala 100 haa ta'u 200 haa ta'u komishiina qaba jechuudha. Komishiinaan hojjeta. Kana beekamtii mootummaanii jechuudha. Maaltu imbaasiitti yookiin konsulaan adda godhee oo jedhame tokkoffaa. Kuni iddoo isin jirtanitti anama fakkeenyaaf nama tokko hojjedhee dhufaa jira. Iddoo isin jirtatti mana isin jirtanitti dhufnee foormii guuttanii mallattoon hin jira mallattoo mallatteessitan tokko. Gaaf dhufu at least bultii 10 keessa ka 7 tokko keessatti illee dhufu jira. Ka bultii 25 argaa turullee jira. Guddatu ji'a tokko keessa jechuudha. Iddoo isin jirtanitti adreesii keessaniin ergama paaspoortiin sun dhuunfaan ergamuu hin danda'u riiskii guddaadha jechuudha. Adreesii keessaniin isin ergama jechuudha. Adreesiin achirratti guutamaa yogguu guutamu bakka bu'ummaa immoo isin immoo ammallee ejentii kanaa kennitan jechuudha. Paaspoortii maqaa keessaniin hojjetamee maqaa keessaniin dhufee adreesii keessaniin dhufee bakka bu'ummaa nu kennitanii ammallee maal goona dhufnee gaaf poostaa beetiin dhufa. Poostaa beetiin dhufe isinii kennamaa jechuudha. Kanaafuu carraan kun carraa bareeda. Garuu kafaltiin hin guddata. Jalqaba kafaltii guddise mootummaa Itoophiyaati. Garuu ejentiin kun komishiina ofii herreegata. Komishiina malee at least namni waa wanni hin jedhuumi hayyama baasuuf waa barbaachisaa piroosesii barbaachisaa sani. Kanaafuu shakkii tokko malee namoota amma achi viidiyoo namoota irraa tajaajilaman namoota jalaa badee namoota haaromsatan poostii isinii godha viidiyoo san jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan paaspoortii ammallee fedhiin keessan irratti hundaa'e malee dirqisiisan hin jiru. Imbaasii barbaadanii tajaajila argachuu hin dandeessani. Sun ji'a 3 turuu danda'a, 4 turuu danda'a, 5 sun hunduu ji'a tokkotti dhufuu danda'a. Kan imbaasii sun isa ilaallata, mootummaa ilaallata. Kuni garuu riiskii fudhateeti. Wantummaan adda isa godhu tajaajila addaa kennuudha. Tajaajila addaa keessaa tokko saffisaan akka dhufu gochuu. Inni lammaffaa iddoo isin jirtanitti baasii tokko malee dhufee tajaajila san akka isinii kennuudha. Fakkeenyaaf foormii isin guutisanii gaaf dhufu iddoo sanitti isinii kennamaa jechuudha. Kanaaf gatii irraa wal qabatee namoonni baay'ee birrii hagana nuun jedhamee 2,000 nuun jedhamee 2,000 akkasii kuni waan online yeroo isin bira jiru waan guutamu doolaaran kafalama. Akkuma isiniin jedhe
namni jalaa badee tokko mootummaan dooraala kun amma liivii haasaa jiraami kun waan qabatama waan riikardi godhamu waan mootummaallee hordofu himi dooraala 550 online ka fudhatu mootummaan nama jalaa badee ayyem dooraala 550 at least reala gara 2,000 minaaminaati sanoo processii ka qabu jira minaalbaata sirriitti dabalama ka komishinni hin jira ka poostaa jira kana dabalatee minaalbaata birrii wayii isin dabalame waan addaa kan ta'ina yoommoo tajaajila kana daddafiin barbaadu an cinqama rakkoon qabu embaasii konsulaa hin dhaqoo jettan konsulallee odeeffannoo isinii kennaa ture guyyaa 4 dura isinii maxxansee ture jechuudha dhimma paaspoortii wal qabatee jechuudha ammallee ka haarawaa hojii isinii maxxansa garuummoo kuni namni taa'aban barbaadu jedhe karaa onlaayinii al'aanaa yookiin beeksisaan isinii maxxansee wal qabatee namni barbaadan koottaa fayyadamaa ay maallaqa kana hundan baasu yookiin maallaqni xiqqoonatti hammaate sa'aatii mana an barbaadetti naa dhufu namoonni jettan dammoo embaasii dhayxanii yookiin konsulaa dhayxanii tajaajila argachuu hin dandeetta waan oromoo waan beekuu qabdan jechuudha waan hunda ija shakkiitiin ilaalaa shakkulleen bareeda bakka hin danda'ama onlaayinii akkamiin danda'ama seera qabeessa waan seera qabeessa tokko waan mootummaan hojjetame fakkeenyaaf namni dhuunfaan deemee immigireeshinii keessaa baasu hin jiru tartiiba isaa mootummaa kaachi onlaayinii kanallee kan itti guutamu ka printi godhee baasu ka ergullee isuma jechuudha karaa hayyama qabu kanaaf hubannoo keessan akkanatti hubadhaa tajaajila akkamiiti ammaaf ka kennamu namoonni jedhaa jirtan tokkoffaa nama paaspoortii haaromsachuu barbaadu imbaasii dhaqee haaromsachuu hin danda'a karaa onlaayinii karaa kennatiin haaromsifachuu hin danda'a paaspoortii haaromsifachuu tajaajili nu kennu jechuudha inni lammaffaa paaspoortii nama jalaa bade at least waggaa 10 illee haa ta'u jalaa bade kooppiyoo qabaattan bareeda lakkoofsoo qabaattan bareeda waan qabaatin illee karaa maqaa keessan isinii ergamee haala saniin isinii hojjetamee haaromsamee isinii dhufa jechuudha asirratti wanti inni barbaachisu suuraa gurrii lama mul'atu ni barbaachisa waraqaa seerkaa baduu ragaa ka jedhu ka poolisii irraa jechuudha sunillee hin mijata sunillee hin barbaachisa kana jechuudha inni lammaffaa daa'imman umrii isaanii waggaa 18 gadi ta'e jechuudha paaspoortiin haarawni ni bayaaf jechuudha jarrillee maal barbaachisanii jechuudha eeyyama jireenyaa yookiin paaspoortii abbaa fi haati qabaachuu qabanii guyyaa dhaloo kaardii guyyaa dhaloota isaa san jechuudha sanillee qabaachuu qabaa jechuudha piroosesii kana barbaachisaa jechuudha paaspoortii nama badee jechuudha rakkoon qabu sun hin bayama paaspoortii bakka kan danda'amni ammallee beekuu qabdan paaspoortiin haaraw namoonni dhimma kanaaf bilbilaa jirtan paaspoortiin haarawni hin danda'amu haarawti ka danda'u biyyaa fi biyya meebii gara fuulduraa haala mijeessoo ta'e imbaasitti yoo haalli mijate gara fuulduraa ammatti ka jiru kana dubarti waan isin hubachiisuu barbaadan paaspoortii karaa kamiinuu harka qabadhaadha omaa rakkoon qabu paaspoortii qabachuun abshaalummaadhaan kabraa hafu qabeenya biyyaa qabdan san bakka bu'ummaa kennuufu paaspoortiin isin barbaachisa bakka bu'ummaa qabeen abbaa keessanii haa ta'u nama biraa ta'u bakka bu'ummaa kennuuf paaspoortii isin barbaachisa fakkeenyaaf namoonni qaamaa hin qabne jechuudha waraqaa nikaa baafachuuf illee tajaajiloota adda addaa paaspoortii qabaannaan dursa argattan jechuudha gara kamittuu baafadhaa paaspoortiin isin barbaachisa minaalbaat ammallee amma akkuma jedhamaa jiru Dubaay carraan akkana argamee jira namoota qaamaan harkaa bade namoota gara seera hin qabne seeratti deebisuu san nama paaspoorta qabutu harka wanni jedha kana wal qabatee namoonni paaspoortii onlaayinii tajaajila barbaadan wanta ragaa qabatamaa ta'e waan mootummaan hayyama kennee irratti hojjetaa jiramu keessattuu peejii kanaaf akkuma jedhe obboleessa kiyya saahiba kiyya wajjin hojjetaa jiru Abdusalaami Kadiir wajjin hojjetaa jirra karaa hayyama qabu confidence jechuudha akka Saa'udiitti illee hayyama nu qofa ka qabnu haala kanaan itti fayyadamuu hin dandeettanii namoonni fayyadamtanii namoonni immoo paaspoortiin isinii dhufee bultii 15tti kan dhufee jira 25 kan dhufee jira tajaajiloota akkanaa kana kenninaa hubannoon keessan xiqqoo amma akka sirraa'u abdii qaba inni biraamoo namoonni baay'een bilbiltan jechuudha paaspoortii haarawutti ammaaf hin danda'amu inni biraamoo bilbilli hin ka'u bilbil at least peejii kana at least hordoftoota gara 200 jira 200 keessaa kuma oltu dawwala kana hunda meelaalaa ka biyyaalaa jirra kun hundi hulle gaafii addaa rakkoo addaa wantoota adda addaa dhimma achirratti
dhimma achirratti maxxanfameen ala ka bilbilamu. Sababa kanaaf bilbili sa'aatii namni rafu wayii cufamuu danda'a. Karaa WhatsApp isinii maxxanfamee bisanii koottaa kana jechuu barbaada. Dubarratti gaafii baay'ee jira amma isin deebisuu hin danda'u. Namoonni tajaajila paaspoortiin isin jala bade haaromsachuu barbaadan ka daa'imaa baafachuu barbaadan karaa onlaayiniitiin jechuudha. Tajaajila lakkoofsa achirratti isinii maxxanfameen argachuu hin dandeettanii sa'aatii salaatati. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamaa